gadaan humna guddaa ta'ee motora guddaa ta'ee Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti Afrikaa irratti investmentii olaanaa harkisee industrializationii sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf ergama guddaa fudhatee kan qophaa'edha. Amma investmentii dhibbaa ol ofitti fidee jira, simachuu danda'eera. Doolaara biiliyoona tokko ol investmentiin asitti akka gaggeeffamu gochuun danda'amee jira. Mootummaan naannoo, mootummaan federaalaa imaammatoota poolisii kanaaf barbaachisu, seerota kanaaf barbaachisu, aangolee kanaaf barbaachisan, hojimaatota kanaaf barbaachisan haala mijeessee jira. Isa bira darbuudhaan bu'uuraalee misoomaa kanaaf barbaachisan ibsaa, bishaan, daandii dhiyeessatti kan jiru. Yeroo af keessattis waan kanaaf barbaachisu mootummaan naannoo keenyaas mootummaa federaalaa faana ta'uudhaan dhiyeessaa kan deemu ta'uu isaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Zooniin dinagdee addaa gadaa Afrikaa keessatti giddugala dinagdee guddaa akka ta'uuf hojiin eegalamee cimee akka itti fufus ibsan. Waggoottan 40 dhufan keessatti Afrikaa irratti giddugala industirii guddaa ta'ee iddoo oomishni bal'aan itti oomishamee gabaa Afrikaatiif gabaa addunyaatiif iddootti dhiyaatu. Kana ta'uudhaan immoo guddina industrializationii naannoo keenyaa biyya keenyaa sadarkaa olaanaatti giddugala ceessu.